humna isaatiin uumaa gochuu hin danda'u jedhimee barattoota dila kanaan. Maaliifan jedha deekkas? Nama Waaqayyo wangeela namantu ifichatti amanaa wangeelatti amanaa jedha namni na jaalatu dubbii koo hin fudhateera dubbii Yesuus hin fudhattu. Let's go. Let's say together. Jesus cannot do anything by himself jedhime. Atofii kee duwwaa malee gaafa namni haasa'u maaliif dhibee naman maaliif naman dhaggeeffatu ani gaaffii si gaafachuuf jedhe angaaffii si gaafachuuf jedhe ati garuu ofii kee malee namni wangeelatti naman akkamiin hojii haasa'u wangeela keetutti namantu akkamiin hojii haasa'u wangeela kootti naman obboleessa koo maal ta'e okay ni amanta Yesuus Kiristoos humna kootii waa gochuu hin danda'u abbaa koo sana ergee malee jedheen siin jedhe ameen kanatti namana kanatti namana attamitti amante ani akkinin jedhe Yesuus homaa gochuu hin danda'u attamitti amante jettu ati dursa maal taate attamitti amante nama itti ettiin ganan gaafatu akkamitti amante boqonnaa kana homaa gochuu hin danda'u jedhe ati nama barate miti hin baranne baradhe maal nama dhaggeeffatture si dhaggeeffachaa jira miti gurra Yesuus Kiristoos humna ofii kootiin waa gochuu hin danda'u jedhe ati kanatti namantu ani motta namana maaliif amantee jettee gaaffii yoo dhuguma eega amante waan barreeffame waan caafame katabamee barreeffamee goggoge kana osoo atin isin nabii Muhammad nama du'ee achumaan hafetti namantu biti maal nabii Muhammad Abrahaami waaqayyoon keetu du'eemi nabii Muhammad bar waaqaa miti akka Abrahaami akka Musee akka Salamoon akkuma Yesuusitti ergamaadha Yesuus ati waaqeettuu nama ajjeesee bar waaqayyo kan kee nama ajjeese Yihuudoota ajjeese farfannisees dura Yesuus moo eenyu ajjeese Yesuus waaqayyo kan Yesuus eenyu ajjeese hin fannifne waaqayyo kan kee fannoo irraa fuudhanii owwaalan owwaala diigee kee obboleessoo dantaaf diiga ajjeesa moon ajjeefne waaqayyo kan kee namni akka kiyyaa warra akka keetii warra dhugaa mormantu ajjeese warra akka kee warra dhugaa ajjeesan ka waaqayyo kan kee goobas warra akka kee warra dhugaa inni du'ee namni ka du'aa kee jabo Yesuus gooftaadha warri waaqayyo warra du'ee du'amoo isa du'ee du'amoo kee waaqessina nabii Muhammad isin jettani dhage nuti waaqayyo nabii Muhammad dhaggeeffadhu Yesuus osoo waaqayyoon du'a kaasuu baate akkasuma tortoraa jedha Phaawulos hin tortora horiin qaamni isaa waaqayyootu warra du'an keessaa kaase jedha hojii ergamootaa keessatti waan sin jedhe nabii Muhammad waaqaa miti nabii Muhammadin waaqeessinu nuti Allah waaqeessina waaqayyo Yesuus waaqeessina waaqayyo Musa waaqeessu waaqayyo Abrahaam waaqeessu okay waan sin jedhe ati waaqayyo kan kee namni akka kiyyaa ajjeese moon ajjeefne namaa si ajjeese waaqayyo kan kee amen warra dhugaa morman akka keetii ajjeese baga ajjeesan waaqayyo kan kee ammallee yoo dhufe nuun dhufee du'e nuun koo nu barbaacha dhufe nuun dukkana keessaa ifatti nu waasuudhaaf dhufe waaqayyo kan kee isarraa barree warri dhaggeeffadhu goobasi warri waaqayyo kan kee ajjeesan waaqayyo kee caalanii maaliif isaan hin waaqeessine waaqayyo nama ajjeese moo yaa abbaa dhiisii fedheen hin faradneef ati garuu hin faradaa yaa abbaa dhiisiif waan godhan hin beekanii dhiyaatammati baga ajjeesan jettee ati waan gochaa jirtu hin beektu waan gochaa jirtu hin beektu waaqayyo namni akkamitti ajjeesa ati aqliin tees hin dalaydu what's going on hayeessar mindinoo hin dalaydu kuni waaqayyoon akkamiin uumamni ani amma fakkeenyaaf ani waaqayyo ajjeesuun hin danda'a. Mee yeroodhaan gara gooftaatti deebii gooftaa Yesuus. Addunyaa ani waaqayyo ajjeesu anaaf ati waaqayyoon ajjeesuu hin dandeenya. Anaaf ati waaqayyo ni hundiisa nama fa'a. Inni akkasiin jiru gaafas. Waan siin jedhu garaan si nyaatiin rookeetii basuuqaanii inni akkasii Yesuusitti bu'uu hin danda'u gaafas hin gowwoomin. Waan jedhe amma inni tasgabboonaa amma ofitti hafuuratti deebina waan kan kee. Kan ati waaqeessitu gooftaa kan kee waaqayyoo kan kee alfaa fi omeegaa kan kee namaatu ajjeeseemi jedhe ka duudhumaaf dhufeem Yesuus biyya lafaa kan dhufeef duudhumaaf dhufeem isaatu na ajjeesaa jedheeni lakki duudhumaafitti dhufe dhaggeeffadhe laa deebiin sii kennaa dhaggeeffadhe Yesuus Kiristoos maaliif du'ee yoo jette waaqayyo fedha isaa raawwachuudhaaf Yesuusin gara biyya lafaatti erge. Maal isaa raawwachuuf fedha isaa? Waaqayyo biraa jira. Yesuus malee. Hai. Waaqayyo abbaa biraa dhufe. Hafuura qulqulluudhaan dhufee dhalate Yesuus. Waaqayyoon abbaan eessa ture gaafa Yesuus dhufu? Waaqayyoon abbaan. Yesuus dukkaa jira. Ani abbaa keessa abbaan immoo ana keessaa. Isa kana immoo dubbiftu.
Yesus yeroo Yesus biyya lafaarra jiru Waaqayyoon abbaan eessa jira? Waaqayyo abbaan eessa jira beektaa? Yesus keessa jira, Yesus immoo Waaqayyo keessa jira. Ani abbaa keessa, abbaan immoo ana keessa. Waaqayyo abbaanis biyya lafaarra dhufe. Eessas dubbisi macaafa qulqulluurra. Waaqayyo abbaan biyya lafaarra. Deebiin sii kennu dhaggeeffadhu eessa jira jettee na gaafatte?